Kun raadiyoo Afuura Biyyaatti amma oduu isin dhageessisna. Magaalota Oromiyaa dhihaa kutaa Wallaggaa jiran hedduu keessatti gaaffiin mirgaa barattoota Oromoo maastar pilaanii magaalaa Finfinnee mormuudhaan wareegamaniif kaayyoo isaan kufaniif fiixaan baasuuf mormii mootummaa Itiyoophiyaa irratti qaban jabinaan itti fufuu isaanii oduun naannoorraa nu ga'e ni addeessa. Guyyoota muraasa darban keessa fincila barattoota Yuunivarsiitii Wallaggaa ukkaamsuuf humni tikaa addaa gaazii jedhamuun beekamu mooraa yuunivarsiitii seenuudhaan dormiitorii ciisicha barattootaa caccabsee lixuudhaan barattoota harka qullaa jiran irratti haleellaa raawwateen barattooti 6 lubbuun isaanii harka waraana gaazii irratti wayitii darbu hedduun isaanii immoo hospitaala Naqamtee keessa ciisanii wal'aanamaa akka jiran beekameera. Haalli wal fakkaataan Amboof Naqamtee irratti barattoota irratti raawwate kun eekkamsa inni kaase guutummaa Wallaggaa keessatti akka abidda saafaa wal qabatee adeemuudhaan uummati Oromoo karaa adda addaa aariif eekkamsa isaa ibsachaa jiraachuun illee beekameera. Haaluma kanaan barattootaa fi uummati magaalaa Mugii mormii mootummaa Itiyoophiyaa irratti adeemsisaa jiraachuun isaa wayitii beekamu. Haalli kun daran jabaatee itti fufee jiraachuu isaa oduun nu ga'e ni addeessa. Gullisoo keessa uummati mormii dhageessisaa jiraachuun isaa wayitii beekamu. Ganjii keessatti immoo aangooti mootummaa naannoo gaaffii uummataaf deebii ga'aa dhabuudhaan uummatatti bahanii dubbachuurraa akka of qusatan beekameera. Karaa biraan immoo wayitii mormiin uummataa fi barattoota Oromoo bakka adda addaatti itti fufee jiru kanatti waraanni mootummaa Itiyoophiyaa baadiyyaa Begii keessa ganda irra naanna'ee qotee bulaa Oromoo hidhee hiraarsaa jiraachuu isaa beekameera. Dheekkamsi uummata Oromoo magaalaa Muggiif naannoo ishee kan hedduu isa sodaachise mootummaan Itiyoophiyaa gaaffii uummataaf deebii ga'aa kennuu dhiisuudhaan uummata hiraarsuuf sosso'aa jiraatu malee yaaliin isaa kun fiixaan ba'uu hin dandeenye. Haaluma kanaan paarlaamaa biyyattii keessatti aangoo olaanaa kan qaban Abbaa Dulaa Gammadaa haala kana akka tasgabbeessaniif uummata Oromoo naannoo sossobuuf dirqamii isaan fudhatanii deeman marsaa baay'eef osoo hin milkaa'in hafuu isaa oduun nu ga'e ni addeessa. Dirqama Abbaan Dulaa itti milkaa'uu dadhaban kana fiixaan baasuuf ni danda'u jedhamanii kan filataman ministeera qonnaa naannoo Oromiyaa Katahan obbo Zalaalam Yemaanee haala naannoo akka tasgabbeessan dirqama fudhatanii yoo adeeman illee uummatichi naannoo gaaffii mirgaa dhiyeeffate jabaatee itti fufuudhaan fincilli diddaa gabrummaa naannoo daran jabaachaa adeemuun isaa beekameera. Oduun har'aaf qabnu kanuma nagaatti.